بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن لقيفتوتك إنك خيري لا. الحمد لله رب العالمين. بقى جراتني ربي سبحانه وتعالى يونا نسن إيجا جدا كانت أنسو الآن سقنتان كأنك ما بيك كمو سينا سحفظتاتي سنرى اللي سينا سعد بن أبي وقاسي كيس جر سينا سعد بن أبي وقاص الرالي كتاشنا فاجرا اتلهاد داتي والدهي ساجل دوبا سينا سعدي كيستي أكا سعد بن أبي وقاص قهي قدا أغرتي تبتي دولا بدريتي في دولا أهدي كيستي اللي دبا نيجر قرو فارون إساك أكا نغرتي بيك كمي دورا مرا كيستو سوفور فمو دولا قادسياتي كأي غنبين كينا دوئي abbaan bakrii mootummaa qabatee abbaan bakrii illee du'ee umar mootummaa qabatee zabana mootummaa umarii keessatti ka argame jechuu. Duulli qaadisiyyaa kun zabana Umar ibn al-Khattaab jiru keessatti argame. Ummanni Faarisii waraana guddaa agartee qabattee dawlaa islaamaa tagaafa sallafa jirtu kallattii agartee Iraaqii har'aa tanaan cabsuudhaaf walitti qabame. Waraanni waraana guddaa duuba. Waraana kana dura dhaabbannaadhaaf ummanni muslimtoota akkamii dura dhaabbanna waan jedhu wal mari'atan duuba. Wal mari'atanii akka Sa'aad filatan dubbannee jirra duuba. Hogganaan waraana sanii Sa'aadii ilma Abbaa Waqaasii haa ta'u jechuu irratti walii galan. Hogganaan sun akka Sa'aadii ilma Abbaa Waqaasii ta'u jechuu irratti walii galan. Sa'aad duuba akkasitti hogganaa ta'e bifa inni ittiin bahee jeeshii agartee ka muslimtootaa qabatee yeroo bahu jeeshii inni deemeen san keessaa 99 badriyyan jedhan. Warri barakaa qabu namni 99 warra duula badrii duuletu keessa jira. Warra duula badrii warra barakaa qabu jedhaniin maaliif jennaan warra rabbi dilii isaanii dhiiseef. Warri badrii waan fedhan haa dalaganii isaanii araarame jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Duuba sahaabaan gaafas duula badrii loltee nama 300 fi agartee 13-14 akkana jedhanii duuba warra hagasiisan keessaa kaakuun kutanii gara ganda akiraadha. Kun ka jiranillee agartee bakka adda addaa jiranii ka immoo gaafa san duula san keessatti argame nama 99 jechuu. Nama 99 warra kana keessa jira. و300 وبضعة عشر ممن كانت لهم صحبة فيما بين بيئة الرضوان فما فوق ذلك. نمني أغرتي كان إبا سديه في كداني وي namni 310 wayi bid'atu jechuu kanatu wahi jechuu. Namni 310 wahi warra ahadii jaalalaa nabii kennan waliin godhe. Warra bay'atu ridwaan jedhanii agartee ahadii jaalalaa nabii kennan waliin godhan. Du'a irratti gaafa san nabii baallaman. Si waliin duunaa haga lubbuun nu keessaa baatutti ni lollaa sirraa nafnu jedhaniin gaafa sulhii Hudaybiyaadha. Gaafa agartee warra Makkaatii wal fuuldura dhaabbatan san jechuu. Warra gaafas nabii kenna baallama godhe muka jalatti. Duuba warri kunillee warra fadlii qabu, warra darajaa qabu, warra beekama kanaaf keessaa kophaa baasanii dubbatan jeeshii muslimaa keessaa jechuu. و300 ممن شهدوا فتح مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اللي نمني 300 warra nabi Muhammad waliin Makkaa cabse gaafa Makkaa cabsanii qabatan. Sahabaa hedduu keessa jira jechuu duula kana keessa. Namni 300 warra nabi Muhammad waliin Makkaa cabsee qabate warra fatii Makkaati. Maaf kophaa baasanii lakkaa'an hin jedhin kaa darajaa qaban warra darajaa qabu kophaa baasanii lakkaa'u jiran. Warra darajaa qabu kophaa baasanii lakkaa'u jiran. Akkana jedhan. و700 من أنباء الصحابة. نمني 700 إموتو جولي صحاباتي. نمني 700 وجولي صحاباتي
namni 700 ijoollee sahabaati. Warri kuuwwan taabi'iyyoota jechuudha. Taabi'iyyootaa fi warra bakka adda addaatii walitti qabame jeeshii musliimaa ka gaafas ijaarame. Namni haganaa kanatu keessa jira, warri fadlii qabu, warri darajaa qabu jechuudha. Kanaan walitti qabame ka. Haala kanaan jeeshiin musliimaa magaalaa Madiinaa irraa socho'ee dhufee Qaadisiyyaa wayita qubatu nama 14 muummicha ministeeraa ka warra Faarisii ka gaafa saniititti erge Sa'aad bin Abi Waqaas ajaja Umarii ilma Kaxaabitiin. Umartu waan jedheen dura nama itti ergii mooticha isaanii dubbisii, islaamummaa ni qeebaltamuun qeebaltu osoo lola ittiin eegaliniin duratti jedhee nama 14 ka dheerumminni isaanii meetira 2 olii nama ajaa'ibaa erge. Namni 14 meetira 2 oli dheerumminni isaanii. Ammallee bal'inna qaban jedhan, furdinnallee qaban. Maaliif akkana godha Sa'aad bin Abi Waqaas? Onnee isaanii keessatti waa assaruu fi sodaa onnee isaanii keessa naquu fi filanii warra gaafa san isaan keessa jirurraa nama dhedheeraa meetira 2 olii nama akkasiisan callaa nama 14 filee erge. Nama 14 san irratti hoogganaa eenyu godhe? Nu'umaan binu Muqarrin al-Muzanii. Nu'umaan binu Muqarrin al-Muzanii sayyidu banii Muzayna. Nu'umaan binu Muqarrin ka jedhaniin, Nu'umaan binu Muqarrin al-Muzanii isa san mataa warra 14 kanarratti amiira godhe. Sa'aadin ilma Abbaa Waqaasi deematii mooticha Faarisii muummicha ministeeraa ka Faarisii dubbisaa jedheen. Akkanaan fardoo yaabbatanii yaa'an isaan kun. Warri Faarisii ka achii asii islaamaa yeroo himan gaafa san yeroo jarri sun fardoo isaaniitiin gulufaa biyya keenya seentee keessa deemtu aalamni gabbahee laalaa jedhan. Soda onnee teena duudee jedhan agartanii argama isaaniitirra. Akka fardoon isaanii godhattuu fi akkaataa uumamni isaanii jiru kana laallee sodaannee jedhan duuba akkanumattuu kalolli wayiituun eegalamin. Nama 14 callaa barra. Nama 14 callaa. Duuba girgirii irraa argan sodaa onnee isaaniitti rabbiin naqe subhaanahu wa ta'ala. Nusirtu birru'bi jedhe ka nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Sodaadhaan agartee ka tumsamee jedhe. Kaafirri na sodaatuudhaan rabbiin naa tumse jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Kaafirri akkanuma sodaata duuba ummata muslimtootaa kana yoo isaan silaa qophaa'anii gabbaan. Namni 14 kun dhaqee hayyama gaafatanii masaraa mootummaadhaa seenan hayyamanii fi achis seenanii mooticha isaanii waliin haasawa godhan. Mooticha isaanii waliin haasawa godhan. Haasawa isaan waliin godhan insha Allahu ta'ala darsii itti aantun keessatti irraa haasofna yoo rabbiin alamaa fedhe.